Gastii galaneetti kan mucaanan. Taphadhu. Innoo fi taphataan jiruu jedhanii. Hayyee. Saarraa. Uummanni taphadhu siin jedhee taphadhaan si dhowwuun nuyi saarra. Asirratti sabiyyiidha. Ilmoo kootiif oola. Wanta sitti godhu hundi bor ilmoo durbaan argachuu hawwu sanaaf oola gatii ta'eefi si dhowwuun nuyi wallaahi. Warra dhufee anaan. Saarraa laayee biira jirti. Saarraa lakka walee wajjin jirti. Saarraa lakka godhaa hartuutan maala godhuwaan. Utuu saarraan ilmoo nan dhalche taate. Dhageessanii saarraa ilmoo nan dhalchetu taate. Wallaahi waanuma namma dubbataa jiru dubbadha malee. Maala dhaqee maala baakee hin amanuun. Mucaan mucuudha. Burjaajessuun barbaadu. Burgaaf tokkoyyii wanni nu baay'ee. Gaafa jalqabaa yeroo ani miidiyaarra yerootti silkiin harkaa fuutu maaliif silkii qoy mubee. Dubbadhu amma dhaabeera. Gaafati silkiin harkaa fuutu maaliif harkaa fuutee? Maaliif harkaa fuutee silkii maaliif harkaa fuutee maalii jettaniitu? Inni ani awwalee wajjin taphadhu inni an maal jedhu immoo jireenya dhuunfaa kootiiti isiniin galchu tokkoffaa. Isa kana isiniin galchu isa mobaayilii harkaa fuuchuu maal jechuun immoo an ofii kooti of danda'een jiraataara. Mana mubeen jiru an kilaasii tokko namni jara saadaa biraa of danda'een of ta'ee jiraataara. Kanaafuu ennaan wanti isin galchu jiru jireenya mataa kootii keessa. Saarroo koo yeroo njoo hin godhe yoo rabbi jedhe yeroo njoo hin godhe yoo jarri mubeen dhufeera jedhanu ilaalinachi ani yoon qabaadhe sappoortii si godhaa akka nama tokkootti. Yoon dhabe ijaanan si ilaalaa yeroo dhufe gastii nan galchitu iyyuu an taphachuun dhufa saarroo koo ormaa bira iyyuu nan naqaa atamaanaa kooti an kana booddee oti miidiyaa lala paakkaawutii paantii uffattee dhufte yaasoo jette ani naasoo warabbal arrabni koo ayyaanamu sittiin horii ushee nan sodaatiin giiftii koo maaf tasaa akka qixxa maaf an diina siin ta'an oromoonoo Jemi taphataa raawwii isaatii farankaa guurrataa jira. Taphatu siin jedha miti qabaadhu. Namoonni mucaa kana geematti jabeessitan eenyuun akka taate maqaa keen beekaan. Wanni saaraan kanaan dura banattee jirtu kun an harkaa jira. Kanaan dura amma garuu harkaan jiru. Kana booddeen harkaan jiru. Wannan takka taattalee mataa kufadhu jiru. Namoonni fa'aa oliitti hojjetaa jirtan namichi sun si beekaan. Namichi suuraa kaaftee faa mucaatti deemu caasa biyyitti. Waa meeqa gootu sun narka jira eessa abbaa keetii iyyuu narkaan nattu gaafa rakkootiif lafa kaadde warri mucaa kana geematti jabeessitan. Mubaarak taphataa jira taphadhu jettan akkasiin miidiyaarra baatee akkana taatu akkasiin maatu hin galchi. Maalin ta'e ani sanna dhibee manaan jecha tamma jedhaartu laala wanta na dhibee. Saarraa akka nama si jaallatutti jecha tamma fayyadamte maatu hin galchi uummataan jettee. Wallahi ummatan galcha waa'een keeti. Bareechee ummata galcha. Oo galcha maafanin qabanne qabachuu koo maafiyyi akka nama jireenya koo beeku. Ilmoo keessanii isiniif haa ta'u. Wannan jedhu akka nama gubate tokkootti ilmoo keessanii isiniif haa ta'u. Warri mucaala jallisaarta. Inaaf immoo harri duniyaadha boraa kiraadha du'aaf teenya. Yoo ilmoo qabaanne ilmoo argachuun kennuudha. Akkati saarraadha. Hawwite rabbi ilmoo keetii siif haa hawwu. Kanan siin jedha. Ishii Kanansi warri immoo keessattuu ijoolleen keenya gadi baatanii silkiin kennamu malee Oromoo nutti birmadhaa. Oromoo nutti birmadhaa. Saarraa silkiin kennamu malee jiraachuu hin dandeenyu. Silkiitti kennuu qaba Mubaarak Musammaa intala Oromoo geessee kayroo tukkaamsee ajjeesaa jira jettanii silkiitti isinii kenneen deebi'ee deengata ji'a sadiin booda. Biddeen keessanii haa taa'u ilmoo keessanii rabbi baasee na agarsiisu. Anis immoo waan saarraadhaa oole. Rabbi anaaf ilmoo kootiin naana baasu galatoomaa ulfaadhaa saarraa koo addaa kaasiyan kilmaa tokko maqaa kee miidiyaa irratti hin kaasu ishii kilmaa hin sodaatin kilmaa tokko saarruu salaamu aleekum yoon geemisitti arga qabadho na wajjinu yoon dhufee gastii galuu barbaades nan salphachiisinii na arrabsa yookiin waan aan jedheette dhiiseera addaa kaase gastii argadheen taa'ee dikilaa hin na godhamaa mana si dhaqee akkuma gastii Brasenu nansenu dikilaa ina bana kodum beko moditarri illim goda menarra fuda mera mali fandina ta akasti ko bakabada yoron na kay manan si join gode mubenu fera ngenani ishi mubenu fera ngenani isin of dande seti ugada mana kabatetti ugada ana maqako nana rabsina mitimmo amma janda ko dada kati mubarak sara mal gode wa barbar sikiti ken la mammo ni jettu njattanu njana mu nyara abdanu isin warra nyaaran qabni
Sirkiitti kennee mucaa dakkara taate maa dhiiftanii dhuguma akkamiin raanfattan si yaadu ajandaa sinii kenneera gareen tokko immoo ka'aati uummata nyaara hin qabne mooluudha gadi taatanii dhaqaati sirkiitti kennee mucaa dakkara taate jedha isinuu isinitti himte kaate wanni isinatti toltuyyuu haqaafan jaalladha isaarra gaafa ni sirkiin harkaa fuudhu isinii jettee kaate yoo dana zii taatan malee dana sun. No saamiti wanti jarri barbaadan maanni sedha. Beekon nama walitti buusu hojii jaraamoo nama walitti buusu jireenya nama dhowwuu nama arrabsu kanuma kana hojii jala atama saarru ko ani asaarra dibuu hin jaalladhu ani asaa akkas fakkeessuu hin jaalladhu ilaa fakkeessaa keessa lafa kaadha wallaahi saarru ko gara kooti dha booda lillah hadara boleetti ko saarraa ko yoo liqaa sun hojjise jiraati hallammata wallahi kilmaan kan saarraan gaariidha yoo jechuun ta'e malee ati gaarummaatti naa oolte shaayinaa danfisaa tokko mana keessa si ergataan ture akka haadhaatti nyaata uwwiftee naa kennaa turte ta'e firiijii keessa ani yeroo laayii bira jiru fa'aa namni shaayinaa fiddaa ture siidha. Saarraa ta'e shaayinaa saarraa jedhaan ture yoo zanni natti badde afoona lillaa saarraa koshi yoo rakkattu bakka obboleessi barbaadu ansii jira shi saarraa. Allaki qoy an kolfee xabe anni na dhibe. Qoy Saaraa Mubarakii waa gaafa Saaraa obsi ani leedhuma irratti waa'ee bilbila kaafuudhuuf itti kennu kan irratti waan jiru qaba. Utuu Mubarakii waan gaafatin warri Mubarakiin jalaa awwalee jalaaf Saaraa jalaa awgeessi 10 adeemaa jiru tapha beellamaa harkan keessaa sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti qaba. Namni kamiyyuu narraa nafina. Mubeen dhageessaa? Dhagaan jira tokko. Waan namni si waamu fakkiitti Saaraa gaafa seenaa walee waliin taphattu anoo fayyeellee kee utuu atiin dhufiniin duratti waa'ee kanarratti deebisee biyyeela garuu waan si gaafuun qaba namni waan inni Mubarakii jedhu inni dhowwuu Mubarakii akkama walee waliin taphatti waan jedhu qaba namni ati isa jedhu waliin taphatan kan ija kamiin ilaalta Mubarakii waan kanarraa eeguudhaaf itti fuudhu yoo isiin awwaleen jaalladha jettee bira dhatte ana maanna laallata boleessu mana gabbanii. Saaraa kanaaf awwalee waliin taphatu dhiiftu ana mastaanaan qoy tokko wanta sittim Saaraa guyyaa tokko awwalee kiristaana ta'e yookiin awwaleen jaallatin waa'ee awwaleef si gidduu galee beekaa galteen beektu garuu immoo ani yoomuu beebiraas galteen beektu dhugaa keetii ani jechuudha akka mubeen akka obboleessaattis akka maaliittiyyu ammas taanaan malee waan biraas ittiin fakkaatin yeroo itti wanta hundaaf iyyuu bakka ani Ala Saaraa kun Mubarak amma wanta si gaaffisi jedhee namni ati bakka beetan ijoollee ko foloo gosa. Tokkee qoyal tokkuma. Qoy ishi awwalee ko qoy obsi. Mubeedhaas jiru asaamiti satamma godhatte godhachuufani Mubee gaasila ati biziidha dandeessee viidiyoo naa hojjechuun dandeessu waan ta'eef warri mubee jalaa mubeenis ji'aaf guyyaa 10dha Agostii 26 akka Itoophiyaatti halkan sa'aatii 4tti geemiin qaba waan ta'eef anarraa sinafina baay'ee. Ayyee gara yaada adda deebi'a. Wale. Ayla Mubarak waan si gaafu baddu. Waan namni ittiin si waamu tokkotu jira. Maafi ija kanaan ilaala yeroo isin awwalee waliin taphattu yeroo isin awwalee waliin akkana taatu maaf Mubarak ilaalaa yeroo asi qofatu dhageera akka kiyyatti ati ija kamiin ilaalta waliin tapha jira kana ani ija kamiin ilaalta jechuu barbaade awwaleef Saaraa waliin taphachuu jira walitti dhufeenya cimsaa jiru baay'ee sana ija kamiin ilaalta. Obboleesso gaaffii bareedaadha. Ana moo isa jalabbade. Isa konyadha. Itti fufi deebi'een jira itti fufi. Obboleesso walitti dhufeenya jarri miidiyaa irratti qaban kana miti keessaan yoo wal quba qabaatani ani waan laallatu qabu kana booda. Maaliifi Saaraa miidiyuuma dhawween miidiyaadhuma waan jedhamu dhawwaddeedha kalmatti. Saaraa miidiyuumti hin ta'uu jennaan maal abbaa isaasi dhawwaa ofii isaatii shakkalataa ofii isaatii hojjetataa ofii isaatii giiftii ammaarrataa si dhawwaa jedhame yoo kana naananii anuu doolaara 100 obboleesso torbeetti argataan jiru yoo kana naananii guyyaa lammaffaa siin geemii jamartetti tiktookii siirraa fuudhee laayiviitti seeni asuma irra taa'e achumaan irraa darbateesi kolfaa turtan hundi keessaniyyuu
Yeroonani bakka birii dhaqu doolaara 120 jira. Akkana rabako. Bakka taabee lama jettee mucaan dhugaasii jedhaniis. Bola jajjabeessaniif. Hai. Kanaaf adeemsa siif awwalee gidduu jiru ati nan ilaallatu jettee taa ofii wal jaallatanii wal dhiisanii nan ilaallatanudha yaadni kee. An tokkummaa Anamma isa waa'ee jaad kan dhuunfaa Saara al tokko qoy Saara al tokko an tokkummaa wanti na dhibu waan namni jedhaanii jiru tokkummaa waa'ee geemii irratti qoy waa'ee geemii irratti giiftarri taphachiisu giiftara keenya giiftara kootu taphachiisa Saaraa yoo taphachiisan illee Maaltu jarra gubee jedhe taaptaabiin godhanu kooppi linkiin godhanu mubee jala ta'anii komantiidhaan mucaa mataa fuunaan komantii cufattee taphatti. Ijaan ilaaluu dadhabanii isaa namni gaariin namni laphee nagaa qabu sappoortii godhu ijaan qofa ilaaluu dadhabanii maraataa jiru tokkummaa. Oi sana dhiisaa wali suuraa koon qabu sana miti. Dubbiin asii maal kennee komatan kaase. Ani waan namni ittiin mubaarakiin komatuun kaase waan namni ittiin mubaarakiin waama mubaarakii jedhu sanan kaase ansii galee. Mubarak Koi tokkummaa. Ani mana mubeen jiru wanti si galuu qabu. Of ta'een of danda'ee jiraataara waan hin barne barbaachisu hunda godhadhee. Lammaffaa immoo ani inni kun dhimma dhuunfaa kootiitii taphadhee dhiisee amma maaltu rakkoo fidaa rakkoo wanta kana irratti fiduufi. Wanta mubee irratti kana rakkoo fiduurratti. Sarraa buufteetta sarraa koo. Ittiin teetti tarsitee kana booddee. Jedhu san dhaga'e san hangaati. Waan mubaarik kaase tokko ni dubbadha waa'ee bilbilaa irratti. Mucaan kun yoo bilbila qabatte warri jedhaa turre naa qabne. Amma harkaa fuudhi mubee yoo deebine jennee nuti garbicha malee namaa miti jechuudha. Sini galee. Yoo immoo amma sarkaa fuudhi jennee gaafa duraatti kenni jedhaa turre qabattu jedhaa turre amma immoo harkaa fuudhi jennee nuyyuu saree wayiiti jechuudha. Nuyi dhuu qabu. Mubarak kana keessatti ani dhugaadhee dhugummaa dhugaa dhaabbachuu qabna. Dhugaa dhaabbachuu qabna. Gaafa bilbilli maaliif narkaa fuudhamaan jedhee an bilbilli. Hin fuudhamu jedhe Saarraa koo. Hin fuudhamu giiftii koo. Hin fuudhamu. Waan amma raaddeemu. Giiftii ana. Gara aseetta dhugaa itti baafa rabsita baa. Okay gara yaadaatti gara deebi'u dhugaa tokko Mubarak.